Akkam jirtu daawwattoota keenya kun guyyaa kamisaa televezyiinii ONN irraa kan sin qaqqabu qophii gaaddisa demokiraasiiti. Qophiin keenya har'a akkuma hinnaa kaanii haala yeroo irrattidha kan inni xiyyeeffate isin bira ga'u. Kanaaf hanga xumuraatti waliin turaa kanan jedhu qopheessaan qophii kana Andessuu Duulaati. Kan irratti mari'annu har'a haasofnu dhimmoota sadii bilbiltuu biyya keessaa fi biyya alaa irratti ta'aa jechuudha. Oromiyaa keessaa fi Ameerikaa irratti, Awurooppaa irratti. Marri maalummaa qophii kana qabadheen deebi'a. Waliin turaa. Deebi'eera daawwattoota keenya sagantaa keenya hordofuuf yeroo hundumaa akka inni qilleensarra oolee yookaan sabaa himaalee YouTube irratti hoggaafamamu Facebook irratti fa'aa hoggaa darbu akka isin bira ga'uuf like, share fi subscribe gochuun dagatiina. YouTubein keenya namoonni keessa ONN beekan wanta nu jalaa haakii godhaniif YouTube haaraa banneetudha kan jirru. Kanaaf isa haaraa kana nu hordofaan gaaffii keenyadha. Kabajaan isin affeerra daawwattoota hordoftoota dhaggeeffattoota qophii keenya. YouTube keenya, Facebook keenya, Telegramii akkasumas TikTok keenya hordofaan kabajaan yookaan isin affeeru qophii keenya har'aa kan irratti haasofnu ilma bilbiltuu biyya keessa Oromiyaa keessatti ta'aa jiru tokko dhimma fayyaati. Akkuma bara darbee baranas dhiha Oromiyaa haala hamtuu keessa jira. Haala hamtuu inni jiru keessaa tokko fayyaa wal qabata. Dhibeen busaa baranas akkuma bara darbee daran hammaataa jira. Ganna kana keessallee duratti silaa birraadha. Bishaan ganna roobe yaa'uu dadhabee wayita birraa onkoloolessaa booda bishaan bakka kuufamee turetti bookeen busaa wal hortee wal hanqaaqxee daran hammaattee nama miiti akkasitti beekamaa ture hanga ammaatti. Amma garuu dhiya Oromiyaa kanatti gannuma kana keessa bifa weeraraan ka'ee lubbuu namoota baay'ee balaa jala galcheera kan ajjeesaa jirus baay'eedha. Dhiya Oromiyaa waggaan siniin jedhu godinoota dhiya Oromiyaa jedhaman hunda isaanii keessa jira. Shawaa dhiyaa keessa, Wallagga Arfan keessa, Ilubbaa Booraa keessa, Buunoo Boddannee keessa, Jimma keessa dhibeen busaa ganna kana deebi'ee akka bara darbee weeraraan ka'ee namoota hedduu qabee kan ajjeesallee jira. Bara darbe keessa 2023 keessa Biiroon Fayyaa Oromiyaas kan raggaasiseeru godinoota 22 Oromiyaan qabdu keessaa godinoota 16 keessatti weerarri busaa tureera. Amma gaa dhiha Oromiyaa qofan ture jechuudha bara darbe. Godinoota kaan keessattis godinoota 22 Oromiyaan qabdu keessaa godina 16 keessa weerarri busaa ture bara darbe. Kanaaf sabaa himaalee hedduun kan keenya dabalate kan irratti dhageessisaa turanii fi irratti hojjetaa turan Biiroon Fayyaa Oromiyaas kan mirkaneessedha dhugaa dhibeen sun turuusaa. Addattu immoo godina addaa godina 16 qofa otoo hin taane bulchiinsa magaalaa 7 aanaalee 117 keessa tureera weerarri busaa. Godina 16 bulchiinsa magaalaa 7 aanaalee godina Oromiyaa keessa jiranii aanaalee 117 keessatti dhibeen kun bifa weeraraan ka'eera 2026. Qabeenya namaa miidhee nama dhukkubsachiisee lubbuu namaallee baaseera bara darbe. Haga tokko keessattuu waldaan ogeeyyota fayyaa Oromiyaa baay'ee xaare. Nama erguura darbee qabeenya isaa humna isaa beekumsa ogeessotaa itti deddeebi'ee qoricha bitee kadhatee gargaarsa gaafatee hamma danda'e xaareera. Namoonni kaka'umsa mataa isaaniitiin quuqama sabaa qabanis kaka'umsa mataa isaaniitiin midhaanii fi qoricha danda'e gara dhiya Oromiyaatti erganii gargaaraniiru. Dhibeen bara darbee keessattuu Wallagga lixaa fi Qellem Wallaggaatti daran hamaa ture. Beegii fa'aa keessatti daran hamaa ture.
yoo xiqqaate ji'a adoolessaa keessa qofa waggaa kana jechuudha nama 30dhaan inni galaafate beegii keessa qofatti aanaa beegii keessa qofaatti godinoota lamaan kana keessa Qellem Wallaggaa fi Wallagga dhihaa keessa aanaaleen hundi jechuun kan dandeessisu aanaa baay'een dhibee sanaan qabamanii namoonni hedduun mana yaalaa dhaqanii yoggaa qorataman dhibeen busaa keessatti argameera. Warri argame gariin wanta irra tureef dafanii qoricha waan hin arganneef fayyuudhaaf baay'ee isaan rakkise. Wayita mana yaalaa isa guddaa hospitaalaa qaqqaban qaata agna weeraree qaama dadhabsiisee dhiiga keessaa dhumee nyaanni keessaa dhumee waan dhaqaniif fayyuudhaaf baay'ee rakkataa turanii kan du'anis baay'ee. Kana itti gaafatamaan qajeelcha fayyaa waajjira fayyaa aanaa beegis mirkaneessaniiru kan godina Wallagga bahaas hoogganaan qajeelcha fayyaas mirkaneessaniiru. Sabaa himaaleen gabaasaa turan. Aanaaleen sun jechuun godinoonni arfan kun Shawaa dhihaa dabalatee godinoonni arfan Wallaggaa erga waggaa 6 darban lola hamaa keessa jiru. Sababa waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo wal lolaniin tokko nagaan dhibeera naannoo arfan kana keessa godinoota 5 kana keessa. Nagaan waan dhibeef gadi baanii qotachuun rakkoo ture keessattuu Wallagga arfan addatti immoo Qellem Wallaggaa fi Wallagga dhihaa keessatti rakkoon nageenyaa waan garmalee hamaa waan tureef midhaanii fi buna qotachuun rakkoo ture. Kanaaf namni beela keessa gale. Galiinsaa waan hir'ateef kan ittiin qoricha busaa bitatu dhabee rakkoo keessa akka ture himataa turan. Sabaa himaalee irratti gabaafamaa ture. Manneen yaalaas akka qoricha busaa hin qabne kan sadarkaa aanaarraa jiranii buufata fayyaarraa kaasanii hanga godinaatti hospitaalli jiruutti ogeessonni fayyaa kan isaan himataa turan. NGO'n dhaabbileen gargaarsaa naannoo sana keessa socho'an akka ibsa bahanitti ogeessonni fayyaallee Oromiyaallee waldaan ogeessota fayyaallee dhaqanii hoggaa mirkaneessan namoonni dhukkubsatanillee hoggaa nutti himan qorichi akka hin jirre yoo jiraates immoo qalbii gatiinsaa garmalee qaalii waan ta'eef bitachuu akka hin dandeenye namni akka du'aa jiru. Yoo ol buufata fayyaa aanaa fi ganda keessaa gara godinaatti hospitaala jirutti illee yoo deeman qorichi akka hin jirre. Fakkeenyaaf beegii irratti kan himamaa ture kanadha kan hoogganaan fayyaallee kan dubbatan. Hospitaalli beegii mana konkolaataa hin qabu. Konkolaataa hin qabu. Hospitaala ta'ee konkolaataa hin qabu. Qorichi jira jedhamee gabaafamaa hin jiru jedhamee gabaafamaa ture. Balaan bara darbee gara birraa keessa ka'e. Baran ammoo gannuma kana ka'eetu nama ajjeesuu jalqabeera. Akka fakkeenyaatti Wallagga bahaa keessa qofaa aanaalee hedduu keessatti namoonni du'aa jiru. Fakkeenyaaf aanaa Giddaa keessatti, aanaa Limmuu keessatti, Galiilaa keessatti, Giddaa Ayyaanaa keessatti namoonni ganna kana bifa weeraraatiin busaatiin qabamaa jiru. Aanaa Giddaa Ayyaanaa keessaa ganda Hoomii Ansarraa jedhamu keessatti, Hoomii Ansarraa jedhamu keessatti, Hoomii Ansarnoo keessatti maatii tokko keessaa namoonni 2 du'aniiru. 2 immoo dhibeedhaan qabamanii. 4 qabamanii maatii tokko keessaa 4 qabamanii 2 dhukkubsatanii tafanii 2 du'aniiru. Hoomii Ansarroo keessatti ganda jechuudha Giddaa Ayyaanaa. Kun akka fakkeenyaatti garmalee babal'ataa jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa, Qellem Wallaggaa, Wallagga bahaa fi Wallagga dhihaa keessatti, Shawaa dhihaa kana keessatti, Ilbaa Booraa keessatti, Bunnoo Baddallee keessatti ammas bifa weeraraatiin ka'ee jira. Dhiheenya kana biiroon fayyaa Oromiyaa dhibeen kun ammas akka ka'ee jiru himeera. Qoricha raabsaa jira jedheera. Hordoffii gaafata qorichi raabsamu kun dhuguma gahaa jiraawoo moo mana yaalaa otoo hin gahiin yookaan mana yaalaas immoo erga gahee otoo aanaa fi ganda hin gahiin ganda nama dhuunfaatti gurguramaa jira qilleensarra moo maaliif namni du'aa jira? Giddaa Ayyaanaatti namni du'aa jira.
kan akka sabaa himaatti guyyaa guyyaadhaan gabaasni odeeffannoo nu qaqqabu kan namni du'aa jiruudha sababa busaatiin. Uummanni kun faannootiin hin buqqa'a. Waraana bilisummaa Oromoo fi humna nageenya mootummaa jidduutti lolli hoggaa godhamu hin hiraara. Manni irraa buqqa'a, manni isaan hin gubata, hin godaana. Biiroon Fayyaa Oromiyaa fi mootummaan Oromiyaa hordoffii godhuu qaba. Busaan kun maaliif waggaa ja'a kana keessatti daran hammaate? Maaliif daran eeggitiin dursamee godhamuufii dadhabe? To'annamaaf godhamuufii dadhabe? Dhugaadhaa jijjiiramni haala qilleensaa ni babal'isa. Qulqullina dhabuun naannoleen ni babal'isu. Hormaata bookee busaaf gahee guddaa taphatu. Isa durii caalaa garuu amma godinoonni gara dhiyaa kun maaliif itti hammaatee? Biiroon Fayyaa Oromiyaa maaliif dursee tarkaanfii ittisaa fudhachuu dadhabee? Yoo qorichi hanqate jedhame bara darbee qorichi hanqateeraa dhibeeraa aanaalee fi buufata fayyaarraa fi xeenaa keellasa jedhamurraa fi hospitaala godinootaa fi aanaalee jiran keessatti bara darbee hin jiru jedhame qorichi hanqinaan jira jedhame. Isarraa barumsi fudhatamee bara kanaaf maaf qophiin dadhabee namni du'aa jira. Kanaaf dhibee guddaan godinoota 16 kana aanaalee 117 bulchiinsa magaalaa 7 Oromiyaan qabdu keessatti busaan babal'ataa jira. Ammas bara kanas nama ajjeesuu jalqabeera, namni dhumaa jira. Aanota amma kaase Wallagga Bahaa keessatti. Akka fakkeenyaattis namoota du'an aanaa Hoomii Ansarroo keessaa maatii tokkorraa namni 2 du'ee nama 2 immoo qabamee akka jiru dhibee sanaatiin gabaasni jiru guyyaadhaan babal'ataa jira. Kanaaf xiyyeeffannaa guddaa barbaada. Mootummaan Oromiyaa fi Biiroon Fayyaa Oromiyaa qorichi ergamaa jira yoo ta'e jala bu'anii hordofuu, karaatti qilleensa irratti qara darbe moo qaqqabeera? Maaliif du'aree namni? Ogeessa fayyaatu hin jiru ammas akka bara darbee dursanii akeekuu maaf to'achuu qophii taasisuu maaf hanqate? Kanaaf kuni wanta guddaa biyyattii kana keessatti deemaa jirudha. Oromiyaa keessa torbee kana keessa. Kabiraa torbee kana keessa kan waan guddaan godhame tokko immoo walgahii Koongireesii Federaala Oromooti. Koongireesiin Federaala Oromoo adoolessa 13 hanga 14 2024tti walgahii isaa idilee sadaffaa kan koree giddugalaa taa'eera yookaan godhateera. Koongireesiin Federaala Oromoo walgahii idilee sadaffaa isaa kanarratti waan hedduu kaasee xiinxale gabaasota 2 dhaggeeffate. Gabaasi tokko gabaasa hooggansi dirqamni itti kenname. Hojii raawwachiistuu fi koreen giddugalaa kan hojjetan gabaasa dhiyeeffatanii. Ni lammaffaa godinaalee dhaabichi keessa socho'u Koongireesii Federaala Oromoo keessa socho'u gabaasa hojii godina isaanii dhiyeessaniiru guyyaa lamaan kanatti. Achi booda gama taasiseen ciminaaf dadhabina dhaabni isaanii akka hojii akka gaggeessitootaatti akka hojii raawwachiistuutti akka koree giddugalaatti akka godinaatti hogganoota godinootaatti akka miseensaatti akka dhaabaatti xiinxaleera. Rakkoo siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa, nageenyaa kan jedhus Oromiyaa fi Impaayirri Itoophiyaa keessa jiranis buusanii kaasanii mari'ataniiru. Marii kanaa booda dhumarratti waggaa ibsa kennan ibsa jennoo qabxii of keessaa qabu baasaniiru. Ibsi kun kan inni waggaa cuunfamu haasaa isaan marii isaan taasisan keessatti akka hoogganaatti hoogganoonni isaanii akka hidhamaa turan, miseensonni isaanii, deeggartoonni isaanii akka hidhamaa turanii fi hidhamaa jiran. Waajjirri Koongireesii Federaala Oromoo 200 caalan akka cufamanii jiran. Godina Oromiyaan qabdu hunda waajjira KFO'n qabu hundi cufameera lamarraa kan hafe. Waajjira KFO kan godina Shawaa dhiyaa jiruu fi waajjira KFO kan Arsii Bahaa jirurraa kan hafe hunduu akka cufameeru. Mootummaan nu jalaa cufee sochii nu dhorkee hoogganoota keenya hidhee hiraarsee deeggartoota keenya hiraarsee ajjeesee zaliila yookaan torcherii irraan gaheera jedhee gamagamee ibsa jennoo isaa keessatti baase.
rakkinni biraa ka uummata irra jirudha. Uummata keenya irraa jedha KFO'n. Ibsa keessatti yookaan marii godhe keessatti warri godinaalee wayita gabaasa dhiyeessan godinoota Oromiyaan qabdu 22 keessa lolli jira jedhan. Lolli kun immoo humnoota mootummaa federaalaaf ka Oromiyaa jechuusaati humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti lola godhama. Godinoota 22 keessatti yoo jedhanii gabaasa dhiyeessan. Ibsa Josonnoosaa keessattis kana galcheera. Lola godhamu kana keessatti immoo kan miidhamu qaama wal waraanuu qofa otoo hin taane uummanni nagaan miidhamaa jira. Keessattuu qaamni mootummaa uummata jalaa mana gubaa, loon saamaa, midhaan gubaa, ajjeesaa, hidhaa, buqqisaadha jira jedheeti himate KFO'n. Walgahii isaarrattis gamaggame. Barsiisonni keessattuu fi barattoonni yoo waraana bilisummaa Oromoo faana walolee booda qaamni mootummaa humna nageenya mootummaa deebi'ee uummata kanarra hiraara geessisaa jira. Keessattuu barattootaaf barsiisota irratti jedha. Kanarra darbee waggaa mootummaa himatu Oromiyaa keessatti humni mootummaa xiyyaara nammalee kan deemtu diroonii kan jedhamtu fayyadameera. Kanaanis mana gubeeraa barsiisotaa barattoota ajjeeseeraa jedheeti himata. Jedhee gamaggame. Ibsa isaarrattis kana baase. Kana qofa miti biyyattii keessa jireenyi qaala'eeraa. Qaamonni mootummaa bifa tooftaa ta'een hannatti jiru malaan maltummaatti jiru. Uummanni keenya gabaa bahee waan qabu gurgurachuu hin dandeenye. Loonsaa fi re'ee hoolaa fi midhaansaa gabaa geeffatee jumaasaa gurgurachuuf jedhu mootummaan qaraxa guddaa gaafata. Kanaaf gadi bahee gurgurachuullee sodaatee jireenyi itti qaala'eera. Uummanni raayyaa ittisa biyyaa fi milishaaf jedhee buusii adda addaa akka buusu dirqifamaa hiraarfamaa jira. Hannii fi saamichi qindaawaan qaamota mootummaaf mootummaatiin raawwatamaa jira. Biyyattii kana keessatti paartiin biyya bulchuu paartiin badhaadhinaa rakkoo jiru furuu hin dandeenye. Humni impaayera kana keessa jiru rakkoon impaayera kana keessa jiru humna paartii badhaadhinaa fi mootummaan paartii badhaadhinaa hoogganuutiin ol ta'eera. Yookaan immoo furuu hin feene jedheeti himate KFO walgahii isaarratti gamaggama dhumarratti godheen walgahii koree giddugalaasaa sadaffaa idilee irratti taa'ameen dhugaa ibsa baasuu fi gaafa mari'atan. Nageenyi Oromiyaa daranuu hammaatee namni garmalee ajjeefamaa, saamamaa, qabeenyi saamamaa, ukkaanfamaa, hidhamaa, miseentotaaf hoogganoota isaa dabalatee zaliilli irra gahaa, qabeenyi manni jalaa gubataa, midhaan jalaa gubataa, loon irraa oofamaa, qalamaa jira Oromiyaa keessatti uummanni kiyyaa jedha. Kanaan godhummoo qaama mootummaati. Kabira uummanni keenya tokkummaadhaan dhaabbatee addummaan siyaasaa rakkoo miti ture. Silaa addummaa siyaasaan qabatee adda bahuu hin qabu ture. Garuu tokko hoggaa miidhamu, hoggaa ajjeefamu, hoggaa reebamu garmalee inni kaan immoo taa'ee ilaala. Tokkummaa Oromoo irratti balaa fideera mootummaan kuni. Akka duratti isa jijjiirama dhufe jedhame kana tokkummaadhaan ka'ee jijjiiramni akka dhufu hin goone. Kun immoo qoqqoodditii mootummaan uummata keessa galcheen hoggaa tokko miidhamu tokko callisee taa'aa jedheeti himate. Dhaabbileen siyaasaa illee addaddummaa qaban, dhaabbileen siyaasaa Oromoo addaddummaa qaban kan siyaasaa akka nagaatti ilaaluu dhiisanii walitti dhufanii dhimma waloo Oromoo fi Oromiyaa irratti tokko ta'anii hojjechuu mannaa wal gaardeffannaa, wal hidhuu, wal ajjeesuu, walitti roorrisuu, waraana walitti bobbaasuun aadaa hin malletu mul'ataa jira jedhee himate. Biyyattii keessas nageenyi hin jiru jedhe, qaala'insi jireenyaa jira jedhe. Kanaaf hoggaa fala kaa'u akka waliigalaatti tokko paartii badhaadhinaaf loogii warri gootan dhaabaa jedha. Fakkeenyaaf miseensonni paarlaamaa fi caffee Oromiyaa uummata bakka buutanii waan ta'eef uummataa fi Oromiyaaf yaada, Itoophiyaaf yaada, sabaaf sablammoota Itoophiyaaf yaada malee paartii
siyaasaa tokkoof yoo tumsitanii waan hin taane gootan boru seenaan sin gaafataa. Raayyaan ittisa biyyaas, poolisiin federaalaas, ka Oromiyaas paartiif bakka isin hin buune ummata biyya bakka buutanii biyya eegdu. Kanaaf yakka ummata Oromoo fi sabaaf sablammoota irra gahaa jiru irratti tarkaanfii isin fudhattan kan loogii siyaasaa qabu kan taane of eeggannoo godhaa boru seenaa fi seenaan gaafatamtu sinisee jedhee waamicha godheera. Uummanni Oromoos hundinuu tokko ta'ee akka mirga isaa kabachiifatu tokkummaa isaa deebisee jabeessee nagaan akka bu'u akka godhu taasisuuf waamicha godheera. Paartiileen siyaasaa karaa nagaa qabsooftanis walitti dhufnee haa mari'annu, agoo bara tokko haa tolfannu. Addaddummaa siyaasaa qabaachuun dhibee miti, guddinadha malee. Yaada maddisiisanii anatu caalaa jechuun biyya fayyada malee biyya hin miidhu. Kan biyya miidhu addaddummaa siyaasaa qabaatanii yoo nama hidhan nama ajjeesan ummata safaan qawweetiin na deeggarii yoo jedhan kana hamaanii jedhe. Kabraa uummanni keenya andaram hidhamaa jiru KFO'n. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun himata sobaatiin hidhamaa ajjeefamaa reebamaa jiru hawaasni Oromoo. Miseensi kiyyas, hoogganoonni kiyyas, qondaalonni kiyyasii jedheera. Kanaaf maal gobayyaree jedhee mootummaan Itoophiyaa fi Oromiyaa tarkaanfii biyya balleessu itti jiru kanarraa dhiisiiti mariin biyyoolessaa hunda hirmaachise haa godhamu. Warra hidhatee bosona jiru dabalatee mariin biyyoolessaa hunda hirmaachisu Oromiyaa keessattis akka biyyaattis haa taasifamu. Maal dhabnee maal argannee maal wayya jennee teenyee haa dubbannu. Kanaaf mootummaan badhaadhinaan hoogganamu fedhii agarsiisee garaa bal'atee waltajjii akkasii akka nuu qopheessuu fi walirratti hundi keenya argamne falahaa keenyu. Rakkina Oromiyaa keessa jirutti paartiin badhaadhinaa qophaa furuu hin danda'u miti. Rakkina Itoophiyaa keessa jirutis paartiin badhaadhinaa fi mootummaan inni dursu qophaa isaanii waanta danda'aniif furaniin miti. Humna isaanii ol ta'eera. Kanaaf dhaabbilee siyaasaa fi warra dhimmi isaa laallatu hundumaa hirmaachisuu qabaa jedhe. Kanaaf sodaa inni qabu miidhaa uummatarra gahu itti fufnaan tokkummaan biyyattii fi jireenyi biyyattiiyyuu gaaffii keessa galaa. Uummanni dhumaa jira. Jireenyi garmalee qaalaheera. Hidhaaf ajjeechaa ammas hin dhaabbanne lollan mallee jira jedheedha KFO'n. Kanaaf marii biyyoolessaa hunda hirmaachisu akka ta'u warri dhaabni siyaasaa Oromoos tokko taanee walitti dhufnee mari'annee maal wayya haa jennu jedhee ka gaaffitti fala kaa'eera. Inni sadaffaan daawwattoota keenya. Karatti mari'annu waa'ee yaalii ajjeechaa addunyaa irratti godhamaa jiruuti. Keessattuu biyyoota dimokiraasiin keessatti dagaageera jedhaman yeroo irraa yerootti warri siyaasaa irratti balaan gahaa jira. Iswiidinii hanga Denmaarkiitti, Noorweey hanga Ameerikaatti, hanga Faransaayitti hoogganoota mataa irratti yookaan bebbeekamoo warra siyaasaa irratti namoonni dhuunfaan hoggaa tarkaanfii fudhatantu argamaa jira. Fakkeenyaaf torbee kana keessa inni guddaan ta'e tokko pirezidantii Ameerikaa kan turan 2016 Obaamaa harkaa fudhatanii hanga 2020tti waggaa 4 kan pirezidantii turan Riippablikaana bakka bu'anii ka turan pirezidanti Doonaald Tiraamp gadda kana otoo isaan duula filadhaa gaggeessaa jiranii dhiyoo pirezidantii waajjira masaraa mootummaatti Peensilveeniyaa keessatti otoo duularra jiranii namni wayii asii gaditti dhukaasee rabbi tambise malee gurra kana dha'ee kutee addi kun fayyaafuun waan ajaa'ibaati. Dargaggeessi waggaa 20 Toomaas Kruuk jedhamu konkolaataatiin sa'aatii tokko deemee bakka isaan duula filadhaa godhaa jiranitti seenuuf yaallaan warri tikaa sakattiin isaa waan gaggeessaniif nama sakattanii waan galchaniif qawwee qabatee seenuu hin dandeenye. Duubatti deebi'ee fooqii dheeraa naannoo sana jiru barbaadee
gamoo sana abbaa darbii shaniin itti fakkaatu hundoon goroo baadhee abbaa darbii dheeraa qabu yaabbatee qiyyaafatee hoggaa Doonaald Tiraamp ammas marsaa lammaffaa dorgoma jedhanii paartii isaanii bakka bu'uudhaaf pirezidantii ta'uudhaaf deebi'anii hoggaa haasaa taasisan duula filannoo gaggeessan otoo haasaa jedhaniiti asii gadi rasaan itti roobsame sagalee rasaasaa shuu hoggaa jettu maayinni jedhanii hoggaa gurratti qabatan dhiigni asirra gadi yaa'ee dhufee as jala ga'eera as ga'eera. Bakka isaan jiraniin dhukaani bakki isaan wallaalame. Warri nageenya isaanii tiksan warri security service jedhaman warri nageenya isaanii wayyaa sibiilii uffatanii nageenya biyyattii eegan keessattuu immoo warra namoota akkas beekamoo ta'an kana warri eeguuf ramadaman rasaan hoggaa asii gaditti roobsamu lubbuu isaaniif hin baqanne Doonaald Tiraampiin itti marsanii minjaala jala akka gadi jedhu godhanii fudhatanii dhiibanii baasanii makiinaa keessa galchanii hospitaala geessanii. Qaamni nageenyaa naannoo sana jiru feddee sana jiru nama kana godhe arganii yoggisuma galaafatanii. Mucaa waggaa 20 sana makii konkolaataa sakatta'ani achi keessaa wanti dhudhuqaan fanjiin fa'aa argame. Isaa booda naannoo sana sakattanii namnis hunduu nagaa ta'ee Tiraampiin mana yaalaa galchanii yaalamanii. Kan nama ajaa'ibu garuu Tiraamp wagita rukutamanii akka dhokatan taasifame ammas lammataa akka rukutamne taasifame sana otuma dhiigni irra jiru naawuu isanii chuma dhiisanii qabsaa falmadhaa lolaa jechaa turani kun cimina isaaniiti rifaatuu dhiisanii jechuudha. Amma dhukaasni banamee isaaniinis achi keessaa fuudhanii dhiibanii baasanii konkolaataa keessa galchanii mana yaalaa geessanii gurbaa godhamus gurbaa dhukaase sanas bakka isaa argatanii isa ajjeesanii naamusa nageenya naannoo sanaa to'achuudhaaf humna nageenya Ameerikaatti kan yeroo fudhate sekondii 25 qofa. Sekondii 25tti gurbaas galaafatanii Tiraamp mana yaalaa geessanii du'a jalaa baasanii naannoo sana to'atanii tasgabbeessan sekondii 25tti. Daqiiqaa miti sekondii 25tti. Yaalii ajjeechaa godhame sana Tiraamp hoggasuma yaalii ajjeechaa irra ga'ee jedhanii mana yaalaa dhaqanii achiis ibsa kennanii. Ibsa kennan keessatti yeroo san Tiraamp maal jedhanii yaalii ajjeechaa irratti godhame sana ibsan yaalii ajjeechaatti rabbitu na hambisee jedhanii isa sana faayidaa siyaasaaf hin oolfanne kan baay'ee raajiidha jedhamee akka addunyaa irratti namichallee galateeffachiise yaaliin irratti kan taasise warra na dorgomu warra dimokiraatawaadha dantaas kan isaan jedhan tokkummaa biyya keenyaa kan diiguudha yaaliin godhame. Uummanni Ameerikaa yoomiyyuu caalaa tokko ta'uu qaba. Farreen nageenyaa fi makararsitoota akkasii kana falmachuu qabna tokko ta'aniin jedhani malee warra dimokiraatiitti Joo Baayidanii fi dhaaba isaaniitti quba hin qabne tasa. Kun baay'ee galateeffachiiseera Tiraampiin. Amallee Tiraamp silaa abbaa irreetii warra adii qofaa fi Ameerikaa qofaaf jedhu dimokiraatota yeroo hundumaa balaaleffachuu fi himachuudhaan beekamu isa kana garuu itti hin qabne. Joo Baayidenis yoggisuma sana ibsa baasaniin baay'ee gaddineerra baay'ee nutti dhaga'ameera. Yaaliin kun kan ta'uu qabu miti. Tokkummaa biyya keenyaa fi uummata keenyaa kan diigu dimokiraatawaa ta'uu biyya keenyaa kan gaaffii keessa galchu filannoo haqaa gaggeeffamuu deemu kan gumaati fakkeessuudhaaf aggaammii godhamedha waan ta'eef guutuu Ameerikaatiin lammiilee Ameerikaatiin balaaleffatamuu akka qabu cimsanii haasaa godhanii qaamni nageenyaa hunduu dhimma kana garaarraa akka irra hojjetan ajajan. Warri Tiraampiin baraaran eegdonni isaanii Joo Baayidentu ajaju. CIA fi FBI's kan ajajan Joo Baayiden. Hundi isaanii garaadhaan hojjedhaa dhugaa kana baasaadhaan yoggisuma ajajanii warri Joo Baayiden warri Tiraamp eeganis akka isaan waltajjiirraa tiksanii baasan
ufiisaanii dursa rasaasni anaanaa dha'u jedhanii isaaniin gadi qabanii rasaasaa uf saaxilaniitu malee otoo shirri jiraate akkasiin godhan. Pirezidantiin duraanii Obaamaanis baay'ee balaaleffatanii ibsa baasani. Kanaaf yaaliin ajjechaa kun kan agarsiisu tokko Ameerikaanonni dhimma waloo isaanii irratti gaafa dhufe tokko ta'uu isaaniiti. Lammaffaa siyaasni biyyittii makaaristoonni gara kan leellistoonni gara mirgaa garmalee cimaa deemu amma gurbaan ajjeesuuf yaala jedhan suni paartii Riippablikaanaa keessa miseensa ta'eera. Waggaa 20 garuu filachuudhaafis galmaa'eera kanaan dura. Qarshiis gumaachee beeka warra Riippablikaaniif yookaan warra Tiraamp kanaaf. Gaafa qoratamu keessa boodammoo warra Dimokiraatawaatiifis qarshii doolaara 15 gumaachee beeka. Mana barumsaa isaa dhaqanii maatii isaa guyyaa qoratan maatiin waa akka goban qabne mana ugaa sakattan illee waan tokko illee kan argamne konkolaataa keessaa waan dhukaame akka argame odeeffannoo gahaa gurbaan amala jijjiirachuusaa namni tokko illee karratti nagarre abbaanis haatis warri safaana baratan illee gurbaan amala qabeessa callisaa akka ture nama hin dubbisu kobuma isaa taa'a ture hiriyaa baay'ee hin qabu. Anayyuu kan dubbise gaafa eebbifamne kutaa high schoolii gaafinne kan jettee yaada kennite jirti. Kan immoo lakki malee gurbaanii matira 180 irratti dhukaasee waa dha'uudhaaf shaakalaa ture warri jedhanis jiru. Amma yaali ajjecha kana kan godhe FBI'n akka bira ga'etti manni qawwee kan abbaasaa manaa fudhatee dhokatee ba'eetu. Egaa siyaasni warra Ameerikaa keessa garmalee warri dhaloonni har'aallee dubbii makararsummaa kana gara mirgaa kana leellisuu kana nama ilaalcha siyaasaa morman galaafachuun akka keessa galee agarsiisa. Tiraampii fi dhaabni isaanis siyaasaaf jedhanii faayidaa siyaasaa argachuuf jedhanii wal balaaleffachuurra qubaa walitti qabuurra hundinuu dhimma dantaa walooti waan ta'eef tokkummaa biyyaa fi sabaa karaa tiksuu danda'an irratti warra makararstoota irratti xiyyeeffachuu keessa galan malee faayidaadhaaf warra Dimokiraatawaa irratti quba kan qabnedha. Biyyi keenyii fi warri kanarraa maal baratudha. Silaa gaafa tokko miilli dhagaan nama dha'ee miila namaa warra akkasii fi paartii akkasiitu godhee abaluuta ajjeesisee na ajjeesuu fi na ajjeesisuu fi kan jedhamu kun biyya kanarraa kan Ameerikaa irraa baratamee kan jedhuuf kaafne. Waan akkasii kun Faransaayittis godhameera bara darbe. Pirezidantiin Faransaay Emmanuel Macron otoo uummata dubbisuuf deemanii deeggartoota isaanii uummata baay'ee keessaa tokko kaballaa xiqqeemitti godhe. Yoggisuma to'atame. Baranas muummittiin ministeeraa Denmaark walgahii booda otoo uummata dubbisuuf jettu kaballaatti cufani. Waggaa 10 kana moo 11 kana akkas duras Noorweetti muummicha ministeeraa sana ajjeesuuf yaalanii dadhabnaan paartii dhaaba isaanii warra deeggara miseensa ta'an dargaggoonni otoo bashannanaa jiranii dhaqee namichi akka jirutti isaan fixe bakka bashannanaatti ofii isaa umurii guutuu akka hidhamutti murtaa'ee jira. Iswiidin keessattis waan akkasii yaalameera. Kanaafi gaaffiin paartiin dimokiraasii jechuun jireenyi dimokiraasii Ameerikaa keessaa warra dhiyaa kun gaaffii keessa galeera. Akka dargaggeessi akkamitti kana makararsummaa kana cimsuu danda'e? Maaliif jibbi akkasii eessaa madde? Biyyoonni dhiyaa kun baay'een isaanii keessattuu kan Awurooppaa akkatti jiraatanii fi waliin jireenyi isaanii sooshaal dimokiraatiidha. Sooressarraa kutanii hiyyeessaaf kennu. Garuu namoonni baay'ee immoo alarraa waan itti dhufaniif jibba kanarraa dhufe moo dimokiraasii isaaniitu kan kijibaati moo maaliif kan jedhu qorannoon gaafatudha. Kana yoo godhan immoo namuma balleesse sana hidhuu duuba kan jiru sana hordofu malee dhaaba siyaasaa isa akkasiitu ijoollee akkasii oomishee bobbaasee natti bobbaasee jedhanii kan aangoorra jiru morkattoota aangoorra hin jirre paartii siyaasaa aangoorra hin jirre isaan dorgomu hidhuu jumlaadhaan maqaa balleessuu miidiyaadhaan itti duuluun hin jiru.
namichuma yakka raawwachuuf yaalee fi raawwate sana to'atanii qoratanii yoo kan isa duuba jiru wayii jiraate hordofanii seeratti dhiyeessuudha malee jumlaadhaan dhaabbilee siyaasaa ijoolleen sun yookaan namni yakka raawwachuuf yaalee sun yookaan yaalee suni paartii siyaasaa tokko keessa jira yaada isaanii gaggeessa jedhanii akka jirutti jumlaadhaan hoogganaaf paartii siyaasaa sanaatti duulanii maqaballeessanii hidhuuf hiisisuu sochii dhorkuu waajjira cufuun hin jiru biyya sana. Kanaaf kan irraa baratamu nama ajjeesuu gaarummaa isaa ta'uu hin taane yaalii ajjeesuu gaarummaa isaa ta'uu hin taane rakkoon yoo mudate akkatti isaan qabatan akkatti fala kennan akkatti qoratan akkamitti tasgabbinsa dhuuman akkamitti sabatinsa dhuumu akkamitti nageenya akka deebi'ee bu'u siyaasa wal danda'uu akkamitti akka gaggeessan siyaasa farrajaa akka hin qabne kan nama barsiisudha. Daawwattoota keenya qophii keenya irraa kan haala yeroo irratti xiyyeeffannee dhiyeessine kanarraa kanuma fakkaata. Waa'ee dhibee busaa babal'achuu Oromiyaa keessaa mootummaan itti yaaduu akka qabu warri kaanis ganna akkas ta'e akkas eegale birraan akkam ta'uuf dhufa. Kan ganna keessa busaan akkas babal'ate bara nama ajjeesuu jalqabe daran bara dhufoo jechuun birraa dhufu fulbaanaa kaasee maal ta'a uggaganii darbu. Lammataa waa'ee ibsa kaafaa on kenne irratti walgahii idilee isaa sadaffaa kan koree giddu galaa godhate keessatti rakkinoota Oromiyaa keessa jiran tokko tokkoon eeree falasaas kaaheera. Isa irratti sadaffaa yaalii ajjeechaa fi haleellaa Awurooppaa fi Ameerikaatti godhamu kanarraa maal baranna kan jedhu kan irratti qabadhee dhiyaate kanarraa kanumaantu mureedhaa torbee dhimma biraatii walitti deebinaa fayyaa ta'a. Sagantaa kana kan waraabee editti godhe Habtaamuu Barraati ani Moodessoo Duulaati. Nagaatti.